Akka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuu taatan hundi keessanuu nagaa isiniif haa baay'atu. Akka mooltan nagaa ooltanii dhiifama dura yeroon hojjedhe waraabuun natti hin tolle sababa saniifuu wara ariishii jechuudha namni wallaaltanii hin jirtanii. Jistii keessatti amma naqachuunidha. Garuu dura yeroo kattafamu baduunis shunkurtii deebisii dammoo ruuzii zayitii haamuu namni itti godhama itti godhamee raawwate haala kana ni xaqalala jechuudha. Wara arishii kana dammoo xiqqoo ishii gaffallee ni godhanna bishaan ho'aadhaani. Amma immoo as keessatti kunooyi dinnicha haala kanaan mummuree jira. Timaatimii illee haala kanaan hojjetee jira. Amma haala kanaan as keessa naqanna jechuudha. Kana dhiifama dura wanno jechuudha buukootiif viidiyoo waraabuudha buukootiif maaliif harki koo hundi isaatiiyyuu zayitiidha sababa sanitti waraabuu hin dandeenye siniin jedha. Akkasii haala kanaan amma daraddarree akka inni nu jalaa hin caccabne jechuudha. Haala kanaan daraddarra jechuudha. Haala kanaan akkanatti daraddaranne keessa naqanna jechuudha. Kanatti haala kanaani amma wanni nuti godhachuu qabnu bishaanii fi haamuu xiqqoo ishii soogidda yoo barbaada zayitoon itti gochuu hin dandeechu. Yoommoo zayitoon itti gochuu hin barbaanne haamuu soogidda bishaan bichaa xiqqoo ishii itti godhattanii qadaaddaniitoo haala kanaan hojjetama jechuudha. Yeroo inni bilchaatee xumure dammoo isinittan agarsiisa akkatti keechaa kaasnu jechuudha. Garuu ani baay'een hojjenne xiqqishuman hojjedhe jechuudha. Sahaanii takka lamaan namni nyaatu hin jiru mana keenya sila ta'eefu kanattanii xiqqishuu hojjedhee sahaanuma tokko hanillee baay'ee saayii hin jaaladhu garuu hojjedhu naan jedheetu mana hojjedhee malee kana fakkaata haala kanaan hojjetama jechuudha. Isin garuu kana caalallee guddistanii maruu ni dandeessu jechuudha. Guddaallee gootanii maruu ni dandeessu. Akkanattis haala kanaanis immoo xiqqeechitanii maruu ni dandeessu akka fedha keessaniitti jechuudha. Kana fakkaata amma irra hin godhu xiqqoo ishii turee kanaan irra godha jechuudha. Garuu immoo qadaada keessan ittiin qadaaddu bishaan hoggaatti godhachuu barbaadan xiqqeechitanii akkanumatti haga asiitti godhattu jechuudha. Akka inni isinii bilchaatuuf xiqqishuma irra ol dabarsitu akkasii isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata yeroo bilchaate immoo isinittan agarsiisa jechuudha. Asitti dammoo ruuzii kiyya qopheeffadhee jira. Amma maal hojjechuu barbaadde yoo jettanii kuusaa hojjechuun barbaade jechuudha. Kuusaa haala kanaa foon keessa godhamee hojjetamu kana hunda isaatiiyyuu uree fixee jira sirreessee jira. Amma wanni itti godhannu foon keenya itti godhanna jechuudha. Foon dura xiqqoo ishee firiizii keessa ture sila ta'eefu haala kanaa hin caccabsina. Lamin firiizii keessaa hin baase sila ta'eefu amma haala kanaan akkanatti foon keenya fi ruuzii keenya eega waliin gaanneen booda shunkurtii itti godhanna jechuudha. Shunkurtii kiyya kattafeetoo asitti wanni nan itti godhe saba bahaaraatii fi soogidda bichaan itti godhe. Bishaanuu qabaate shunkurtiin keenya haala kanaan cuufanne ittiin godhanna. Amma kanaan itti godhu soogidda jechuudha. Haala kanaan olii hin gaanna jechuudha.
haala kanaan amma sababa haaraatti xiqqoo barbaadee jira itti godhee jira akkanatti egaa waliin gaanneen booda maal goona kuusaa keenyatti godhanna jechuudha. foon hafe keessattis haala kana dhugaa qalaliin qorru foon kaanamni harka tokko biyyeedhaan taphatu jedhanii harka tokkoon hojjechuu hin danda'u sila ta'eef haala kanaan akkanatti kuusaa keenya keessatti ni godhanna. Garuutti baay'isuu hin qabaatan akka maaliif roozii yeroo bilchaatetti boodatti ni boqonni wannu ta'a jechuudha nu afuufama. Akkuma yeroo roozii fakkeenyaaf roozii akkanumatti adeemsee hojjennu fakkeenyaaf roozii yoo hojjenne hin baay'ataa miti silazaa yoo as keessatti illee itti baay'isne nu jalaa wannu ta'a jechuudha nu jalaa caba jechuudha. Kuusaan kun itti baay'isne hin goonu ittuma xiqqeechine fakkeenyaaf amma haala kanaan hagana yoo itti gootan inni boodatti ni afuufama jechuudha sin jalaa silazaa akkanumatti xiqqeechitaniituma akkanatti ittiin godhannaa sinin jedha kana fakkaata haga fixutti immoo turtiidhaan eegaa. Amma haala kanaan kuusaa itti godhee fixee jira. Amma kan itti goonudha immoo wara arishii foon wajjinis haala kanaan maranna jechuudha. Akkuma dura sinin jedhe kan namni harka tokko hojjechuu hin danda'u haala kana wara arishii keenya ni maranna jechuudha. Kanammoo akka duraa sanitti ittiin goonu jechuudha. Haala kanaan akkanatti ni maranna. Eega maranneen booda akka inni nu jalaa hin ciccinne akka badaatti gochuu hin qaban jechuudha. Anas goone yoo goone malee nu jalaa akka badaa bilchaate nu jalaa caccaba jechuudha. Kaza laalaa goone haaluma kanaan hojjetanna jechuudha. Wannus akkanumatti marta kaanillee akkanumatti marra jechuudha. Wara arishiillee akkanumatti haaluma kanaan maranna jechuudha. Akkanuma gochaa ta'e akkasii harka takkaan hojjedhe waruuf fixise la ta'eef ka harka lamaanan hojjedha ta'e obsumaan na eegaaye. Kanatti masakkanatti haala kana akkana goone waan namni harka takka biyyeedhaan hin taphatu kan jedhan sun dhuguma dhugaa baandichis masraa ta'ichaa lamuunat tasmaa booloo fisquddoos madaanii alamoo kunuuti haala kana guduufine jechuudha. Kanas dammoo amma asii akkanatti kanasi hojjetannee finne amma booda wanni nuti goonu saalsa fi bishaan bichaadha. Ammoo kophaatti jechuudha. Kana fakkaataa siniin jedha. Hoggaa inni bilchaate immoo sinitti agarsiisa. Kaagasitti obsumaan nu eeggadha.